shira harar tooftaa Israa'el fayyadamuun akkamitti seenaa sobaa fi filannoo fi saboota biroo ofitti galchuun eenyummaa Oromoo ba'aa haquuf hojjetamaa jira. Waggaa muraasa asitti naannoo Harargee keessatti tarkaanfiiwwan naannoo biratti hin mul'anne harka lafa jalaatiin dhimma amantii guddinaa fi filannoo duwwaa godhachuun raawwatamaa jira. Adeemsi kun tooftaa Israa'el kallattiin Filistiin dhabamsiisteen wal fakkaata. Tooftaa baay'ina namaa jijjiiruu akkuma Israa'el Yahudoota addunyaa mara irraa Raashiyaa, Ameerikaa, Itoophiyaa fi biyyoota garaagaraa irraa fiduun lafa Filistiin irra qubsiistee baay'ina uummataa guddifattee mootummaan Harariitis dandeettii ishee saba xiqqaadhaa gara saba dhiibbaa uumutti jijjiiruuf hojjechaa jirti. Saboota biroo ofitti galchuu Harariin saboota akka Amaaraa, Orgobbaa, Somaalee, Guraagee fi akkasumas Oromoo tokko tokko ofitti makuun eenyummaa Hararii jedhu itti kennuun akka waan isaan saba tokko ta'anitti ijaaraa jirti. Shira isaanii saboonni kun eenyummaa isaanii dhiisanii Hararii ofiin jechuun baay'ina uummata Hararii guddisanii kaartaa Oromiyaa keessatti dhiibbaa siyaasaa fi abbaa biyyummaa akka uumaniif godhamaa jira. Kan saba tokko uumu osoo hin taane Oromoo naannoo sanaa xiqqaa gochuuf tarsimoo xaxamaa jirudha. Waraanni sammuu kitaaba seenaa fi barnoota akkuma Israa'el dhaloota haarawaa Yahudoota waggaa 1000 dura as turre jedhu mana barnootatti barsiistu mootummaan Harariitis waraana sammuu akkasii Oromoo irratti banee jira. Kitaaba seenaa Hararii jechuun kitaaba Itoophiyaan osoo hin hindoyfamin Oromoon osoo hin jiraatin Harariin as jirti jedhu kan seenaa Oromoo naannoo sanaa dhoksuun Oromoon akka keessummaa dhuftetti dhiyeessa. Tooftaan isaa barattoonni saboota adda addaa irraa dhufan Harariin abbaa biyyaati jedhanii akka baratan gochuun tartiibaan Oromummaa sammuu isaanii keessaa dhiqee akka isaan fedhii siyaasa Hararii fudhatanii bulan taasisa. Shira filannoo godinaalee Oromiyaa keessatti adeemsifachuu akkuma Israa'el bakka uummanni isii jiru hundatti uummata kiyyaa jira jechuun bakka sanitti filannoo gaggeeffachaa turte mootummaan Harariitis filannoo Itoophiyaa duwwaa godhachuun godinaalee Oromiyaa Harargee lixaa fi baha magaalota aanaalaa irratti filannoo gaggeeffataa jira. Iccitiin filannoon kun godinaalee Oromiyaa keessatti kaartaa bulchiinsa Hararii babal'isuu fi uummanni naannoo sana jiran nuti Hararii jala jirra jedhee akka amanu tartiibaan lafa Oromiyaa hiraa deemuuf godhamaa jirudha. Iccitii daawwannaa Israa'el nuti tokko jedhu hogganaan mootummaa Hararii Ordiin Badirii yeroo lolli hamaan jiru addunyaan Israa'el irraa duuda galtee jirtu sanitti Israa'el dhaquun suuraa Israa'el keessatti ka'ee nuufi uummanni kun tokko yeroo jedhu ergaan isaa ifaadha. Tooftaa Israa'el uummata xiqqaa taate uummata guddaa itti bittu nuti Harargee keessatti itti dhimma ba'aa jirra jechuuf deeggarsa Turkiyyee fi Araboota summii seenaa sobaa kan facaasu keessatti qooda qabudha. Xumura irratti dhaamsa uummata baha Oromiyaa hundaaf uummanni Oromoo baha dhimma kana qeeqa mootummaa qofa godhee ilaaluu hin qabu. Eenyummaa kee tikfadhu. Sabni biraa maqaa Hararii of ijaaranii kaayyoon isaanii Oromoo dhiibuu ta'uu sirritti hubadhu. Filannoo irratti dammaqa. Filannoon Harariin godinaalee Oromiyaa keessatti gaggeessitu abbaa biyyummaa keessan kan sarbudha. Mana barnootaa naannoo Hararii hordofadha. Ijoollee keessan seenaa eenyummaa isaanii dadhabsiisuu akka hin baranne dammaqa. Lafa dhabuun eenyummaa dhabuudha. Eenyummaa dhabuun immoo gabrummaadha. Harargeen mataa Oromiyaati. Summii seenaa sobaatiin hin injifatamtu, injifatamuu hin qabdu. Uummanni baha Oromiyaa hundi of eeggannoo fi eenyummaa isaa eeggachuun dirqama mataa keessanii baadhaa.